Bless you. Oh, Daa'imman akka dhalataniin amma ammaatti uffatan kan jedhu ilaalla. Daa'imman tokko dhalatanii guyyaa muraasa yookaan ji'a muraasa jalqabaa amma ammaatti uffachuu danda'u. Mee maaltu fidaa? Furmaanni isaa immoo maali? Yoomi kan isaan mana yaalaa geessuu qaban kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kana faana ta'an sabiskiraayib gochuun maatii ta'aatii waan hedduu irraa baradhaan jedha. Kanneen kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii dubbistan hedduu akka irraa fayyadamtan nan abdadha. Qaamaan immoo kan na argachuu barbaaddan magaalaa Naqamtee Kilinika Bokkuu kan naannoo Bataskaana Maaramitti argamutti na argachuu dandeessu. Here's why your newborn is sneezing so much. Most new parents, when they hear their newborn sneezing a couple times in a row, they think, oh no, here it is. They've already gotten their first cold. Most of the time, that's not the case. Newborns actually sneeze as a protective reflex. Here's something you might not know. As adults, we have two options for breathing. Our nose gets stuffed up, we can breathe out of our mouth. Not the same for your newborn. Newborns are actually obligate nose breathers, meaning they only breathe out of their nose. Newborn might be sneezing to clear their nasal passages of irritants like dust or mucus or breast milk. You don't need to panic if you hear your newborn sneezing every so often. Sneezing is coming with some other symptoms such as coughing, runny nose, or especially a fever. Call your pediatrician. If your baby is under 3 months old and has a fever of 100.4 or higher, you call your pediatrician right away. Daa'imman dabalatee nama umurii kamii birattiyyuu attiffachuun maloota ittiin funyaan keenya wantoota isa jeeqan yookaan wantoota adda addaa gara qaama keenya karaa funyaanii dhufan ittiin nurraa ittisudha. Akkasumas karaa itti funyaan keenya of qulqulleessudha. Daa'imman dhalatanii guyyaa muraasa jalqabaa keessatti akka isaan amma ammaatti uffatan kan taasisan wantoota hedduutu jiru. Haa ta'u malee inni guddaan kan beekuu qabnu akka maatiitti maaltu attiffachiisa caalaa? Kan maatiin beekuu qaban jechuudha. Inni guddaan daa'imman biratti attiffachuun, amuummachuun, hirkinfachuun, deeffachuun akkasumas darbee darbee bulgaafachuun yookaan qarasha'uun kanuma jiruu fi kan rakkoo tokko hin qabnedha. Kanaaf maaltu fide inni baay'ee yaadda'uu hin qabnu jechuudha. Inni attiffatu amma ammaa ta'an. Kun funyaan isaanii of qulqulleessaa jira. Wanta gara qaama keenyaa dhufe kan wanta funyaaniif gaarii hin taane yoo jiraate amma ammaa attiffachuu danda'u. Inni guddaan garuu waan rakkoo qabu miti. Hedduu bakka yeroo hedduu wanti miidhaa qabu hin jiru yeroo isaan attiffatan. Dabalataanis daa'imman afaan isaanii caalaa qilleensa fudhachuu fi baasuuf funyaan isaanii fayyadamu. Namni guddaan fakkeenyaaf yoo funyaan isaa cufate utaalloodhaanis haa ta'u furrii waan adda addaa afaan isaadhaan qilleensa fudhata. Haa ta'u malee daa'imman garuu yeroo funyaan isaanii cufatu afaan isaanii qilleensa fudhatan waan ta'eef amma attiffachuudhaan funyaan isaanii qulqulleeffatu. Akkasumas funyaan isaanii dhiphaa waan ta'eef waanuma xiqqootu cufuu danda'a. Waanuma xiqqootu cufuu danda'a waan ta'eef immoo amma attiffatu jechuudha. Kanaaf daa'imman nama gurguddaa caalaa yeroo hedduu attiffachuun funyaan isaanii qulqulleessuun kanuma eegamudha. Kanuma jirudhas. Kan rakkoo fayyaa wajjin wal qabatu baay'ee reeriidha jechuudha. Haa ta'u malee akka waliigalaatti maatiin jechuudha. Yoo daa'imni attiffachuun dabalata ni qufa'a ta'e, ni argana ta'e, harma hodhuu dide ta'e, sochii qaamaa yoo hir'ise, ho'inni qaamaa dabaluu yookaan hir'achuu yoo qaamni isaanii qorre yookaan ho'inni qaama isaanii dabalee ogeessa fayyaa mariisuu barbaachisaadha. Attiffachuun dabalata mallattoon kunneen jiraanna.
Chaanaliin kun egaa waa'ee fayyaa daa'immaniidha kan inni irra caalmaan barsiisu. Namoota daa'imman qabaniif share gochuun dagatina. Yoo immoo gaaffii qabaattan koomentii jala naa kaa'a. Mata duree biraa kan irratti isin hojjedhu barbaaddanis galatooma turtii gaarii.